Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaatu fi nageenyi keessan badhaadhaan naga jira. Alhamdulillah egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'aas walitti deebinee jirra. Jorran yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaaf subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalama maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan cinaa keenya dhaabbadhaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa odeeffannoon qabadhee isin dhufe akkuma yeroo baay'ee isin biraan gahaa turetti fi akkuma kana dura baratametti haala ijaarsa manaatiin wal qabatee gaafii hedduu keessanii kan ta'e deebii waan isiniif ta'a jedhe odeeffannoo qabadhee isiniif dhufee jira. Kanaaf odeeffannoon kunis maalidha? Guyyaa lamaan darban duratti mana luukii 60 mukaan ijaaruudhaaf jalqaba isaarraa kaasee hamma xumuraatti qarshii hammam nu gaafata kan jedhu isin biraan ga'uun kiyyaan yaadatama. Isuma wal qabatee guyyaa har'aas akkuma guyyaa sana waadaa isinii galetti manichuma sana bolokkeettiin ijaaruudhaaf qarshii hammam nu gaafata kan jedhu haala adda ta'een herreega isaa isiniif hojjedhee jira jechuudha. Jalqaba kaasee hamma xumuraatti akkasumas ammoo tartiiboota kana dura isin biraan gahaa ture sanaan isin biraan gahaa jechuudha. Kanaaf kallattii gara odeeffannootti yoo isin seensise manicha kana ijaaruudhaaf meeshaalee baay'eedha kan inni gaafatu. Akkasumas ammoo mana tokko mukaan ijaaruuf bolokkeettiin ijaaruun herreegni isaa gara jechuudha. Keessattuu yoo haala yeroo ammaatiin wal qabate qaaleensa jireenyaatiif meeshaaleen hedduun isaa dabaluun isaa ni yaadatama. Kanas isin biraan gahaa turuun kiyya beekamaadha jechuudha. Kanumaan wal qabatee yeroo kanatti manicha kana bolokkeettiidhaan ijaaruuf dizaayina adda ta'een akka viidiyoo irratti argaa jirtan kanaan ijaaruuf qarshii hammam nu gaafata isa jedhuu fi jalqaba sarkaatti hamma xumuraatti akkasumas ammoo bitta meeshaatii fi ogeessaa kaffaluuf qarshii hammam nu gaafata kan jedhus kanas tartiiba isaatiin isin biraan gahaa jechuudha. Kanaaf kallattii odeeffannootti yoo isin seensise jalqabaatti dhakaadha kan inni nu gaafatu akka manicha kanaaf nu ga'u isa mukaan ijaaruuf kan bolokkeettiin ijaaru mana hamma tokko kan ammoo mana luukii wal qixa ta'e tokko ijaaruudhaaf hoo barbaanne bolokkeettiin ijaarree mukaan ijaarree dhakaan isaaf nu barbaachisu wal qixa jechuudha. Maaliif dhakaan kan barbaachisu bolokkeettii irrattis ta'e muka irratti gara gatiitti yookaan ammoo haardi kooriidhaa fi liishoo lafarraatiif qofa kan nu barbaachisu waan ta'eef mukaan ijaarree bolokkeettiin ijaarree herreegni isaa yookaan ammoo hammi nu gaafatu akkuma jechaadha. Kanaaf innis maalidha? Guyyaa darbees isin biraan gahaa akkuma turetti qarshii 12,000 nu gahuu ni danda'a. Meetira kuubiitti yeroo jijjiiramu herreega tokko kan ammoo herreega mana tokko baasuudhaaf dhakaa isaaf nu barbaachisu baasuudhaaf meetira kuubiidhaan kan inni bahu. Kanaaf meetira kuubii sana gara qarshiitti yoo jijjiiru meetira kuubiidhaanis beekuun baay'ee waan isin barbaachisu miti waan ta'eef kan isin barbaachisu qarshiidha. Qarshii 12,000 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Egaa itaan suudhaaf simmintoodha jechuudha. Itaan sun simmintooni kan mukaan ijaaru kan bolokkeettiin ijaaru kami? Yeroo baay'ee namoonni baay'een mana tokko mukaan ijaarutu irra wayyaadha moo bolokkeettiin ijaarutu irra wayyaadha moo mukaan ijaarutu irra wayyaadha jettee namoonni gaafatan jira. Namni tokko ammoo yaaduma loojikima isaa irraa kaaseeti walumaa qixa namaa jedhee herreeguutu jira. Kanaaf garaagarummaa hedduudha kan inni qabu. Isaas as biratti ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf simmintooni mana mukaan ijaare keessatti kan isin biraan gahaa ture ni yaadata yoo ta'e kuntaala 50dha kan inni gaafatu. Isa kanarratti ammoo kuntaala 62 garaagarummaa jiru naannoo kuntaala 12 garaagarummaa inni qabu. Kuntaali 12 gama qarshiitti jijjiiru qarshii baay'eedha kan inni dhufu. Kanaafuu meeshaan biraas jira akkasumas sibiilli jira bolokkeettiin jira. Kanaaf garaagarummaa hedduudha kan inni qabaatu. Walumaa galatti manni bolokkeettiin ijaaramu qarshii baay'ee gaafachuu danda'a. Midhaaginni isaa yookaan immoo bareedinaaf innis caaluu danda'a. Garuu gama qarshiitti yoo jijjiiru mukaan ijaarutu namoonni humna akkasii hin qabne mukaan osoo ijaaratan irra baheessa sammuu filannoo keessanis uumaaf dhiisa. Qarshiitti ammoo garaagarummaan jidduu jiru baay'eedha. Bolokkeettiin ijaaruuf qarshii baay'eedha kan inni gaafatu isin jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti kuntaala 62 kuntaalli tokko yeroo kana qarshii 930 gurguramaa jira. Walumaa galatti simmintoo manicha kanaaf nu barbaachisu qarshii 58 yoo qopheessine ijaarachuu kan ammoo nuuf gahuu ni danda'a. Qarshii hamma kana nu gaafachuu ni danda'a jechuudha. Kuntaala 62 qarshiitti jiru qarshii 58 kan inni nu gaafatu jechuudha. Itti aansuudhaan akkuma dura isin biraan gahaa turte ashawaadha. Ashawaan mana kana nu barbaachisu makiinaa 2. Isa kaan irratti mana mukaan ijaaruu irratti makiinaa tokko walakkaadha kan inni nu gaafatu. Kanarratti ammoo makiinaa 2 kan inni nu gaafatu jechuudha. Yeroo kana makiinaan tokko qarshii 7,000 kan inni buufamaa jiru kan ammoo kan inni gurguramaa jiru. Walumaa galatti kuntaala makiinaa 2 kana bituudhaaf qarshii 14,000 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Egaa itaan suudhaan ashawaadhaan hamma kana yoo jenne kan nu gaafatu agirgeetoo kan ammoo xaxariidha. Xaxarii qarshii 6,000 yoo qopheessan isiniif gaha. Innis qarshii 6,000 isin gaafata jechaadha. Itaan suudhaan sibiila. Bakki inni qarshii baay'ee isin gaafatu sibiila kanarratti jechaadha. Sibiila abbaa 12tu jira, abbaa 10tu jira. Abbaa 15 fi abbaa 14 fi abbaa 16tu jira. 824
akkasitti jira jechaadha inni abbaan saddeetis jira. Isaan kana keessaa hoo abbaa meeqaatu kan abbaa miilimeetira meeqaati mana keenya kan ittiin ijaarrachuu dandeenyu isa jedhuufis asitti deebisiniif ta'a jedheeti yaada. Namoonni baay'ee mana kan ijaarratan mana sheepiiwwan xixiqqaa qaban L sheepii irraa kaasee mana saarvisii irraa kaasee hamma mana viillaatti kan isin ijaarrachuu dandeettan jechaadha namoonni baay'een. Isa achirraa immoo G+1 2 3 4 manneen akkasii warroota ijaarratanii yoo jiraatan isas gara keessaatiin gaafa jiran walumaa galatti mana isin ijaarratan kan humna keessanii kan namoonni baay'ee yeroo baay'ee deddeebisanii gaafataniif kan isiniif ta'u abbaa 10 fi abbaa 12 tokko yeroo baay'ee isin biraan gahaa ture. Abbaa 10 yeroo kana qarshii beergaadhaan kan inni gurguramu beergaan tokko meetira 2 jechaadha. Akka argaa jirtan kanatti beergaa jechuun isa tokko fireen tokko asirra jiru kun beergaa tokko jedhama. Inni kun immoo meetira 12 kan inni dheeratu. Walumaa galatti beergaa abbaan 12 beergaa 30 kan nu barbaachisu abbaan 10 beergaa 46 kan inni nu barbaachisu jechaadha. Beergaa tokko abbaan 30 qarshii 1995 fi 95 kan inni gurguramaa jiru yeroo kana. Abbaan 10 immoo qarshii 830 kan inni gurguramaa jiru fireen tokko kan meetira 12 jechaadha. Walumaa galatti abbaan 12 meetira beergaa 30 isiniin jedhee jira. Beergaan tokko immoo qarshii 1195 isiniin jedhee jira. Walumaa galatti beergaa 30 kana gama qarshii ta'ee jiru qarshii 36 isin gaafata jechaadha. Inni abbaa 12 qofa. Ittaan suudhaani abbaan 10 beergaa 46 beergaa tokko qarshii 830 gurguramaa jira yeroo kana. Walumaa galatti beergaa 46 kana gara qarshiitti yoo jijjiiru qarshii 38 kan inni nu gaafatu. Walumaa galatti abbaa 10 ta'e abbaa 12 sibiila mana kanaan nu barbaachisu gama feerroo mana kanaan nu barbaachisu gama qarshiitti jijjiiru qarshii 74 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Egaa ittaan suudhaani istaafatu jira. Istaafan sibiila kanneeni fakkeenya kolonii fi biimii yeroo hojjetamu kan ittiin hidhamutu jira. Beergaan kun abbaa seentimeetira 6ti. Namoonni mana G+1 2 3 manneen akkasii ijaarratan ammoo abbaa 8tti fayyadamuu ni dandeetta rakkoo qabu. Walumaa galatti beergaa manicha kana istaafan mana kanaaf nu barbaachisu kiilogiraamaan kan inni gurguramu kiiloogiraama 20 isiniif gahaa jechaadha. Kiiloogiraamiin tokko yeroo kana gabaarratti kan inni ittiin gurguramaa jiru qarshii 110 kan inni gurguramaa jiru. Walumaa galatti qarshii 200 qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Sibiilli beergaa abbaa 12 abbaa 10 fi istaafa kana dabalatee qarshii 76,200 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Ittaan suudhaan bolokkeettiidha. Bolokkeettiin mana kana nu barbaachisu sadarkaa lamaan jira. Karvii fi noormaalii kan ta'etu jira jechaadha. Akkuma yeroo baay'ee isin biraan gahaa turetti abbaa 15 kan isin itti fayyadamuu qabdan namoonni magaazinaa fi manneen gurgurtaa yookaan ammoo dallaa ijaartanii abbaa seentimeetira 20tti fayyadamtan gaariidha. Isa achirraa immoo manneen jireenyaa namoonni ijaarratanii abbaa 15tti yoo fayyadamtan baay'ee filatamaadha. Qarshiidhaafis dabalatee bal'ina mana keessaniitiifis dabalatee abbaa 12 abbaa 15tti fayyadamtan baay'ee tokko bareedaa jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti fireen tokko yookaan ammoo manicha kanaaf kan nu barbaachisu bilokkeettii noormaalii kan ta'e bilokkeettii fireedhaan yookaan ammoo lakkoofsaan 3,100 kan nu gaafatu. Tokko isaa yeroo kana gabaarratti qarshii 12 gurguramaa jira bilokkeettiin tokko jechaadha. Walumaa galatti bilokkeettii kana hunda isaa yookaan ammoo bilokkeettii 3,100 kana bituudhaaf qarshii 37 fi 200 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Bilokkeettii firee 3,100 kan qarshiitti qarshii 37 fi 200 qopheessan isiniif gaha. Inni karviin ammoo afoo isaa irratti bareedinaaf boca akka geengoo kan qabu kana lakkoofsaan isa 105dha kan inni isin gaafatu. Inni kun gabaarratti kan gurguramaa jiruuni qarshii 40 jecha. Walumaa galatti qarshii 4,200 isin gaafata. Bilokkeettii gosa lamaanuu ta'ee qarshiidhaatti qarshii 41,500 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jecha. Egaa hordoftoota keenya itti aansuudhaan bilokkeettiidha hamma kana jenne akkuma mana mukaaf bilokkeettii irratti yeroo hundaa isin biraan gahaa turetti sibiila kan balbalaati jechaadha. Manichi kun afoo isaa irratti balbala guddaa tokkoo fi balbala xiqqaas qaba. Walumaa galatti kaaree 15.6 kan ta'e sibiila balbalaa kan dalagamu jira jechaadha. Inni kun yeroo kana akkuma guyyaa darbe isin biraan gahaa turetti qarshii 3,800 kaareen tokko kan inni ittiin dalagamaa jiru jechaadha. As birattis mana mukaas ta'e bilokkeettii ta'e balbaleessa tokkuma wal qixa. Kutaa keessatti ammoo manichi kun kutaa 3 qaba. Kutaa tokko yookaan 2-3 galfachuu dandeettanii isin akka herrega isaa isin hojjedhetti kutaa tokko qofarratti kan isin hojjedhe jechaadha. Balbala inni immoo dirqama waan ta'eef bareedina mana keessaniitiifis. Walumaa galatti kan sibiila balballi sibiila kan alarraa kan daawwitiin itti galu sana jecha kaaree 15.6 guutuu mana keessanii manni keessan balbala guddaa tokko qaba balbala xiqqaa tokko foddas qaba. Akka seera diizaayiniin itti dalagametti jechaadha. Akka soo ta'e baay'ee tokko bareeda. Footoo isaa isinii kaha jechuun diizaayinii akkasii footoo isaa isinii kaha.
Kana fi qarshii 3,800 kaareen tokko kan ittiin dalagamaa jiru. Walumaa galatti qarshii 60,000 kan inni isin gaafatu. Inni kun qarshii 8,000 68 yoo qopheessan balbala kana isiniif gahaa jechaadha. Ittaan suudhaani daawwitiin balbala kanatti galu isas guyyaa darbe mana mukaa sana irra jira. Qarshii 20,000 isiniif gahaa. Muka asirratti mukni mana kana nu barbaachisu qarshii 10,000 nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Bulokkeettiin soo ijaarre gubbaa isaarratti iddoo qorqorrootti dhoofnu irratti mukni nu barbaachisa waan ta'eef munni bakka kanaaf nu barbaachisu kuma gubbaa mana kanaarraaf nu barbaachisu qarshii 12,000 isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Ittaan suudhaani mismaara manni kun bulokkeettidha waa ijaarame mismaara baay'ee isin hin gaafatu. Haa ta'u malee qaaleensi jireenyaa ta'e wal qabatu kana gatiin isaa baay'ee dabaluudhaan wal qabate qarshii 4,000 isin gaafachuu ni danda'a jechaadha. Ittaan suudhaani qorqorroodha. Qorqorroo normaalii naannoo ijaarame qorqorroo 60 isiniin jedhee jira. Qorqorroon tokko qarshii 600 gurguramaa jira yeroo kana gabaarratti. Walumaa galatti qarshii 36,000 isin gaafachuu ni danda'a jechaadha qorqorroon isaa. Ittaan suudhaani kornisii jigsama rooni galfachuu barbaadan namoonni baay'een gara keessaatiin kornisii meeqa maaliif meeqa jettanii kan gaafatan inni asirratti himamuu fi inni kophatti samuun tokkuma jechaadha. Maaliif mana reef lafaa ka'aa jiru irratti kan isin fayyadamtanii fi mana ijaarame sadarkaa kornisii irra geettanii dhaabdan irratti kan isin fayyadamtan tokkuma. Kanaaf asirraa yoo isin himame wanti odeeffannoo biraa gara biraatti isin barbaachisu hin jiru. Namoonni baay'een akkasitti waan gaafataa jiraniif jechaadha. Walumaa galatti kaariin keessa mana kenna kaarii 92 kornisiin kun kan ittiin dalagamaa jiru yeroo kana giddu galeessa kan ta'e qarshii 500dhaan kaariin tokko jechaadha. Walumaa galatti qarshii 46,000 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a. Isa kanaan kana yoo jenne seeraamikiitti dabarra seeraamikiinis lafti isaa irri kaaree 92 inni immoo kaariin tokko kan ittiin dalagamu qarshii 600 gurguramaa jira jechaadha. Harkaan dabalatu bittaa qofaaf inni kan qarshiin 600 kun bittaa qofaaf kornisiin ammoo harkaan walitti qabateeti jechaadha. Qarshii 55,000 fi 200 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a. Ittaan suudhaan kwartisii yookaan ammoo halluu keessaa dabalatee ala manaa irratti kan isin barbaachisu walumaa galatti guutuu mana kanaatti akkuma guyyaa darbe isin biraan gahaa turetti qarshii 20,000 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Egaa kanatti aansee namoota barbaadan kan hin barbaanne dhumarratti gatii isaa isaanii hir'isee hammam akka isin gaafatu walii galatti isinii deebisa. Namoonni barbaadaniif mana fincaanii keessa manaatii fi akkasumas immoo shaaworii keessa manaatti namoonni barbaadan qarshii 35,000 yoo qopheessan bittaa meeshaa mana kanaatiif isiniif gahaa jechaadha. Ittaan suudhaanii kan alarraa yoo barbaadan qarshii 15,000 qochisiiftanii ijaarsiftanii xumuruu ni dandeettanii. Inni itti aanu yookaan ammoo inni dhumarratti shiboo elektiriikii keessa mana keessanii harkisuudhaaf qarshii 7,000 isin gaafata jechaadha. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya meeshaalee mana kanaa nu barbaachisan kana hanga ammaa isin biraan gahaa ture kana gara qarshii itti hojii jirru qarshii 500,000 fi 14,000 isin gaafachuu ni danda'a bittaa meeshaa qofaaf jecha. Egaa bittaa meeshaatiif qarshii hamma kana yoo nu gaafate ogeessi mana kana nu ijaaruu danda'u qarshii 220 isin ijaaruu ni danda'a. As keessatti hojii guddaadha kan jiru jechaadha. Jalqaba isaa lafa isaarra kaasuurra jalqabee hamma xumura kanaatti hojiiwwan baay'eedha kan inni jiru kan immoo ogeessota baay'eedha kan inni gaafatu waan ta'eef qarshii hamma kana isin gaafachuu ni danda'a ijaarsa irratti. Isa kana jechuun al takkatti waan kaffalamu miti mana ijaaruudhaaf waggaa tokko naannoo waggaa 2 nama akkasitti xumuratutu jira. Kanaaf hamma turtii waggaa kanaa keessatti qarshii hamma kana isin gaafachuu ni danda'a jechuu kiyya. Egaa kanaan kana wajjin bittaa meeshaatiif qarshii hamma kana kan ogeessi nu ijaaru immoo qarshii hamma kana akkuma guyyaa darbe isin biraan gahaa turetti namni hundi ulaagaa isaa yeroo akkasii xumurachuu hin barbaadu kan immoo ulaagaa isaa guutuu kan hin barbaanne jira kan guute ammoo haala akkaataa amma isin biraan gahaa ture kanatti namoota ijaarachuu barbaadantu jira. Isa kanas sadarkaa 3 guyyaa darbe isin biraan gahaa ture. Innis maalidha namoota ulaagaa kana hunda guute mana fincaanii keessa manaatiif alattis galchee shaaworis keessa manaatiitti galchee akkasumas ammoo lafa isaarra seeraamikii galchee gubbaa isaa koornisi jigsamii galchee haala kanaan babbareechisee ijaarachuu namoota barbaadantu jira. Isa kanaaf ammoo qarshii hamma nu gaafata kan jirus isiniif kaha. Itti aansuudhaani namoonni baay'een kan hin barbaanne seeraamikii lafa isaa kanarraa kan hin barbaadu sachirraa fi ammoo ulaagaa isiniin jedhe san hundaayyuu guutee nama ijaarachuu barbaadutu jira. Seeraamikii lafa isaa irratti minxaafiiwwan amma akkaataa gosa garaagaraa namoonni fayyadamu barbaadan seeraamikii galchuun baay'ee barbaachisaa miti keessattuu mana jireenyaa keessatti jechaadha. Isas yoo hin barbaanne isaan alatti ta'uu qarshii hamma nu gaafata kan jiru manicha kana isin biraan ga'a. Itti aansuudhaan sadaffaa irratti lafa isaa irratti seeraamikii kan hin barbaanne gubbaa isaa irratti koornisi jigsamii kan hin barbaanne mana fincaanis keessa fi shaaworis keessa manaatti kan hin barbaanne aluma isaa irratti qotatee kan fayyadamu barbaaduu fi halluu ammas kwartisii kan hin diddibe haaluma giddu galeessaan namoonni ijaarachuu barbaadan hoo qarshii hamam kan jedhu isin biraan ga'a. Kanaaf jalqaba isaa irratti namoonni ulaagaa hunda isaa guutan ijaarachuu barbaadan qarshii 735 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a. Itti aansuudhaan lamaffaa irratti namoonni seeraamikii qofa keessaa hambistanii ulaagaa akka amma isiniin jedhe kanatti ijaarachuu barbaadan seeraamikii qofa keessaa hambistanii ijaarachuu barbaadan
qarshii kuma bajaaf kuma torbaatamin saddeet yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a. Dhuma irratti namoonni ulaagaa kana hunda guutuu yoo hin barbaanne akka jalqaba irratti isin kaasisanatti mana fincaanii fi shaaworis keessa manaatti kan hin barbaanne seeraamikis kan hin barbaanne fi koornis jiksanii kan hin barbaanne koornisuma gosa biraa galfattanii keessa jiraachuu kan barbaadanii qarshii kuma 600 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo guyyaa irra qabadhe isin dhufe kan hanga ammaa san biraan gahaa ture kana waan hanga xumuraatti waliin tursanii galatoomaa galanni keessan dachaadha. Ittaan sodhaan Mooroon yeroo jalqabaate godhatu chaanalii kanatti subscribe gochaati odeeffannoo nuti yerootti gadhiifnu haala jireenya keessaniitiin wal qabate bittaa meeshaalee biyya keessa maal fakkaata haala ijaarsa manaa irratti wal qabate fi odeeffannoo kanaaf kan fakkaate hedduu isaa isin biraan gahaa ture ammas isin biraan ga'uudhaaf qophii keenya xumurree jira. Odeeffannoo kana argachuuf ammoo maatii keenyatti dabalamtanii yoo jettan odeeffannoo isaa guyyaa guyyaan baraga jechuudha. Kanaaf ulfaadhaa galatooma gaafiif yaada yoo qabaatan koomentii jalatti barreessuu hin dagatina viidiyoos laayik gochuu hin dagatina isa koomentii jalatti kaa'uu irraa hafe odeeffannoo bal'aa yookaan ammoo marii bal'aa yoo barbaadan karaa waatsaappiitiin sagalee keessan kaha bilbilaa fi barreeffaman baay'ee yeroo waan hin qabneef sagalee keessan kaa'aati achirratti ammoo wanta kamuyyuu isin cinaa jarra isin jira